Akkam jirtu daawwattoota hojii miidiyaa kun dirree hojii misiiti. Dirree hojii misii keenya har'aatiin ammoo oduu odeeffannoo ispoortii biyya keessa fi biyya alaa kan isinitti himnu ta'a. Oduu odeeffannoo ispoortii biyya keessa biyya alaa kan isinitti himu Lalisaa Dabbabaati. Oduu biyya keessatiin torbee 28ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaanii har'a taphoonni lama ni taphatamu. Haaluma kanaan Faasil Maqalee Sabaa Indartaa waliin sa'aatii 10tti waliin ni morkatu. Tapha marsaa jalqabaa kanaan dura waliin taphataniin kilaboonni lamaanuu qabxii qooddachuun isaanii ni yaadatama. Tapha biroon Walwalloo Addagiraat Baankii Daldala Itoophiyaa waliin galgala sa'aatii 12tti ni taphata. Ittuma fufuun boruu Bunni Itoophiyaa Arbaa Miinci waliin yoo taphatu, Nageellee Arsii Hadiyyaa Hosaaniyaa waliin ni falmatu. Nageellee Arsiin taphoota lamaan walitti aansuun qabxii kan qooddate gara injifannootti deebi'uufis ni morkata. Ittuma fufuun taphoonni boruu taphataman dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa Dirridawaa waliin sa'aatii 10tti ni taphata. Bunni Sidaamaa torbee 27ffaan Baankii Daldala Itoophiyaa mo'achuun isaa ni yaadatama. Galgala sa'aatii 12tti Maachaal Hawaasaa waliin ni taphatu. Maachaalii taphaa torbee 27ffaan Dirridawaa yoo hinjifatu, Hawaasaan immoo Shiree Indisillaasee waliin qabxii qooddateera. Tapha hangammaatti taphatameen Bunni Itoophiyaa qabxii 51 walitti qabachuun sadarkaa tokkoffaarratti yoo argamu, Maachaalii fi Nageellee Arsiin qabxii 43 walitti qabachuun garaagarummaa gooliin sadarkaa lammaffaa fi sadaffaarratti argamu. Hawaasaa fi Faasil garaagarummaa gooliin qabxii 42 walitti qabachuun sadarkaa arfaffaa fi shanaffarratti argamu. Walwalloo Addagiraat Maqalee Sabaa Indartaa fi Arbaa Miinciin kilaboota walduraa duuban sadarkaa dhumarratti argamanidha. Gara oduu biyya alaatti yoo darbinu Pirimeer Liigii Ingilaandii torbee 33ffaatiin taphni Maanchister Siitii fi Arsenaal gidduutti gaggeeffamu hawwiin eegama. Tapha torbee 33ffaa Pirimeer Liigii Ingilaandii sa'aatii 8 fi walakkaa eegaluun Brentford dirree isaa irratti Fulaamin keessummeessa. Galgala sa'aatii 12tti Newcastle Bournemouth waliin, Leeds United ammoo Wolves waliin ni taphatu. Leenjisaan Newcastle Eddie Howe garee isaa duraanii Bournemouth si'a 9 morkatullee tapha tokkollee mo'achuu hin dandeenye. Bournemouth ga'umsa gaariirraa jiraachuurra darbee torban darbee Arsenaal mo'achuun isaa kan yaadatamudha. Bara kana yaaddoo Pirimeer Liigii Ingilaandii keessaa gadi bu'uu kan qabu Tottenham dirree isaa irratti Biraataniin ni keessummeessa. Tottenham tapha torbee 32ffaan Sunderland mo'amuun isaa ni yaadatama. Galgala sa'aatii 4tti Chelsea Manchester United waliin ni taphatu. Chelsea carraa Champions League Awurooppaa bara dhufuu argachuuf, Manchester United ammoo carraa Champions League Awurooppaa bara dhufuu bal'ifachuuf falmiin isaan taasisanis ni eegama. Kilaboonni lamaanuu tapha torbee 32ffaan yoo mo'aman gara injifannootti deebi'uuf morkiin isaan taasisanis xiyyeeffannoo argateera. Boruu taphni guddaan hawwiin eegamu tapha Manchester Siitiin Arsenaal waliin taphatudha. Waancaa Pirimeer Liigii maal akka ta'u murteessuu keessatti taphni murteessaa ta'e boruu Manchester Siitii fi Arsenaal gidduutti Itaaditti ni gaggeeffama. Kanuma hordofuun taphni galgala sa'aatii 12 fi walakkaa eegalee dirree Itaaditti morkiin Siitii fi Arsenaal gidduutti gaggeeffamus xiyyeeffannoo argateera. Gareen Gaardiyoolaa taphattoota akka Haalaand, Cherkii, Seminiyoo, Dokkuu, Oreelii fa'aa qabachuun dirree seenuun isaa garee dhukaastotaaf qormaata ta'uunsaa waan hin oolle fakkaata. Siitiin tapha torbee 32ffaa Chelsea mo'uun garaagarummaa Arsenaal waliin qabus dhiphisuun isaa ni yaadatama. Gareen Mikaa'el Arteettaa tapha torbee 32ffaa irratti dirree isaa Emireet irratti mo'amuun garaagarummaa Siitii waliin qabu osoo hin bal'isin hafuun isaas ni yaadatama. Arteettanii qormaata Siitii irraa itti dhufuu qolachuu fi taphattoota akka Garbeel, Saalibaa, Deklas Raayis, Gayokereesh raafaa qabachuun isaa tapha kanaaf deebii kennuu danda'a kan jedhus ni jira. Gama biraatiin Bukaayoo Saakaan tapha kanaaf akka hin qaqqabne himameera. Hangammaatti garaagarummaan Arsenaalii fi Manchester City gidduu jiru qabxii 6 yoo ta'u, Siitiin tapha qixxeessituu tokko ni qabaata. Taphoota biroo taphatamaniin Nottingham Burnley waliin, Everton Liverpool waliin, Aston Villa Sunderland waliin sa'aatii wal fakkaataa 10tti ni taphatu. Gama biraatiin carraa Champions League Awurooppaa bara dhufuu argachuuf darbiin Merseyside Evertonii fi Liverpool walitti fidus kanneen eegaman keessaa isaan tokkodha. Tapha hangammaatti taphatameen Arsenaal qabxii 70 sadarkaa tokkoffaarratti yoo argamu, Manchester City immoo qabxii 64 sadarkaa lammaffaa, Manchester United fi Aston Villa qabxii 55 walitti qabachuun sadarkaa sadaffaa fi arfaffaarratti argamu. Tottenham, Burnley fi Wolves ammoo kilaboota walduraa duubanii sadarkaa dhumaarratti argamanidha. Daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii biyya keessa biyya alaaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.